Pireezidaantii Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Saalawarq Zawudee barreessituu itti aantuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mahammad waliin ta'uun dhimma biyyattii irratti aangawoota olaanoo fi jaarsolii biyyaa naannoo Affaar waliin magaalaa Samaraatti mari'ataniiru. Pireezidaantii Saalawarq haasaa taasisaniin rakkoo biyyattii mudate qolachuun birmadummaa biyyattii kabachiisuuf uummanni Affaar aarsaa kanfaleeraa jedhan. Kanaanis dubartootni fi daa'imman dabalatee lammiilee nagaa lakkoofsan hedduu ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jedhan. Uummanni Affaar biyya isaa baraaruu fi oolchuuf aarsaa kanfalee fi kanfalaa jiruuf kabajatu mala kan jedhan Pireezidaantii Saalawarq turtii naannoo Affaaritti taasisaniin lammiilee rakkoo fi miidhaa garaagaraaf saaxilaman akka gaafatan ibsaniiru. Barreessituu itti aantuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mahammad gama isaaniin rakkoon biyyattiitti uumame miidhaa namoomaa dhaqqabsiisuu himanii keessattuu lubbuu dubartootaa daa'immanii fi maanguddootaa dabarsaa jira jedhan. Rakkinichi mariin akka furamuuf dhaabbanni isaanii ga'ee isarraa eegamu akka baatus dubbataniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannoo Affaar dabalatee lammiilee sababa waraanaa fi rakkoolee biroon qe'ee isaanirraa buqqaaniif deeggarsa namoomaa barbaachisu hunda kan taasisu ta'us himaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii misooma naannoo Affaar deeggaruun guddina naannichaaf bu'uuraalee misoomaa guutuu keessatti shoorri bahaa ture olaanaa akka ta'e ibsaniiru. Ta'us badii gareen shororkeessaa TPLF naannicha irratti dhaqqabsiisen uummanni naannichaa rakkoo hamaaf saaxilameeraa jedhan. Garee shororkeessaa TPLF bakkeewwan humnoonni nageenyaa hin jirre hundatti horsiisee bultoota nagaa ajjeesaa akka jirus himaniiru. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Affaar obbo Awwal Arbaa garichi meeshaalee waraanaa gurguddaa dubartoota daa'immanii fi maanguddoota irratti dhukaasuun alaabaa Irbiit Magaalee Barraalee fi Kunaawatti namoota nagaa rakkoof saaxilaa jiraachuu ibsaniiru. Garichi gaala dabalatee beelladoota horsiisee bultootaa saamuu fi ajjeesuun dabalata buufataalee fayyaa manneen barnootaa walii galaan bu'uuraalee misoomaa barbadeessaa akka jiru marichaan kaasaniiru. Weerara garichi baneen aanaalee 21 keessa kan jiraatan horsiisee bultoonni miliyoona 1.3 rakkoo hamaaf kan saaxilaman akka ta'e pireezidaantichi himaniiru. Horsiisee bultoonni 600,000 ol manaa fi qabeenya isaaniirraas akka buqqaan heerameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarq Zawudee barreessituu itti aantuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aminaa Mahammadii fi pireezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Oluseegun Obaasanjoo har'a magaalaa Samaraa galuun isaanii kan yaadatamuudha.